Rashidaa yoo fudhannee, Fuad yoo fudhannee, Isiyaaq yoo fudhannee, Alex yoo fudhannee, Mubee yoo fudhannee, namoonni kun shanan waliin ta'anii gaafa isaan ijaaramanii namoota isaan hin beekne ta'uu danda'a. Namni dhufu kuni namoota isaan hin beekne ta'uu danda'a. Inni kun sponsorship stranger to stranger kan jedhu, namni nama hin beekne sponsora godha jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen kun ijoollee Oromooti. Haa ta'u yogguu ijoolleen Oromoo kun walitti dhufaniidhaa ijaaramanii, namni dhufu kun nama lammii biyya biroollee ta'uu danda'a jechuun nama Ukraine ta'uu danda'a. Namootuma immoo gariin keenya namoota biroo ta'uu dandeenya jechuun group 5 kana keessatti jechuudha, garee nama 5 keessatti. Inni amma banamee ijoollee keenyaaf carraa guddaadha ani jedhee yaadu kun immoo maaloodha? Sponsorship by naming kan jedhu yookiis immoo private sponsorship kan jennudha. Kana jechuun afaan Oromoodhaan maal jechuudha? Akka jechuma isaan fayyadame namoonni shanan an dura maqaa dha'ee kuni giruuppii shanan kana keessatti maal gochuu danda'u? Nama ofii isaanii fiduu danda'u jechuudha. Kana jechuun Rashiidaan, Fuad, Isiyaaq, Aleksii fi Mubeenii eenyuun akka fidanii beekuu jechuudha. Inni kun gaarummaa sponsorshippii isammaa kana keessatti namoonni jiruu baqaa keessa jiranis Tasraa jiru gashii. Meena lalaftaayaa jiran gashii. Kanaaf maaltu jira? Ijoolleen keenya kan beekuu qabdani, ani namni biyya abbaa isaarraa bahu nama deeggaru ta'ee miti. Ani namni biyya abbaa isaa keessa jiraatee kunoo akka Maammed Aljizeeraatti biyya abbaa koo Oromiyaa keessa jira, furii keessa jira yoo jedhee biyya Oromiyaa yoo jiraate namni kamiyyuu nan gammada. Garuu erga jiruu baqaa keessa jiraattanii rakkoof dirraa biyya ormaatti keessummeessuu keessanirraa at least iddoo kana yoo dhuftanii namoonni opshinii lama qabu. Tokko carraa barachuu qabu. Inni lammaffaa carraa hojjetanii maatiif ofii isaaniifis ta'e saba isaaniif ta'uu qabu jechuu kooti. Kanaaf ani isa kana irra deddeebi'ee dabarsaa. Haa ta'u odeeffannoo kanarratti ijoollee jiruu baqaa keessa jiran otoo hin taane warreen diyaaspooraa keessa jiran iyyuu hubannoo isaa baay'ee yogguu isaan qabanii hin argu yeroo tokko tokko jechuun gaaffilee hedduu na gaafatu. Amma otuman isin waliin jiru bilbiloonni hedduun natti gaggalaatti turan iyyuudha. Innaa maaloodha wanni guddaan nuyi beekuu qabnu irran deebi'a isa duraa sponsorshipiin jiru kuni tarii warra Ameerikaa biroo dabaluu dandeessa, warra anarrallee Ingilizanyaa qajeelchee beeku jechuudha. Haa ta'u garuu dhimma kana closely hordofaan. Inni tokko stranger to strangerii keessatti carraa namni keenya qabu baay'ee dhiphaadha. Because addunyaarra baqataa miiliyoona hedduutu jira waan ta'eef sana keessatti carraan jiru baay'ee dhiphaadha. Inni kun garuu inni amma gadhiifamee namni appilikeeshinii gashaa jiru namni jalqaba dhufe akkas jedhu warri Ameerikaa biyya kanatti namni dursa dhufee dursa keessummeeffama kan jedhutu jira. Which means yoo ati first come first served kan jennu jechuudha. Kanaaf namoonni keenya dursanii appilikeeshinii kana guutuun dhiibbaa inni uumu guddaadha jechuu barbaadu. Sponsorship by naming jechuun akkuma jalqaba kaase fakkeenyaaf Mubee, Siifan, Boonaa, Abaa'oo, Foortariin kanuma jedhee yaada Isiyaaq yoo fudhanne namoonni kun shanan waliin taatanii carraa maaliitu jira jechuudha. Nama fiddani beektu jechuun namni sun maqaasaa haala inni itti biyya keessaa ba'ee sababa inni biyya keessatti deebi'uu hin dandeenye biyya abbaa isaa irratti isa kana hunda namni sun UNHCR irratti galmaa'ee waraqaa qaba jechuudha. Fuuldura galmaan ta'uu qabu. Isaan kana yoo ta'anii maal ta'uu qaba jechuudha. Carraa jarreen kun nama fidan beeku jechuudha. Ani fakkeenyaaf yoon Isiyaaq Zeenuudhaan fidate eewun akkam fidu beeka beezikaadhi. Isiyaaq Zeenuunis eewu bira akka deemu beeka jechuudha. Tarii Maarkos taasisaa argaan jira garagadii kanarratti. I think Washington DC jiraatus dhimmi kun state Amerikaa 50 jiran guutummaa keessatti waan ta'eef tarii ijoollee magara Amerikaa jiran yoo gagalchitan gaarii ta'anitti fakkaata. Maaliifi hubannooma qabu akkuma isaaf galetti akkuma isaaf ifetti namni yoo ibsa gaariidha. Maybe ani gaafan dubbadhu xiqqoo ishee saffisan qaba natti fakkaata, nan jarjara natti fakkaata. Tarii namni akkuma isaaf galetti ibsa karaa koo qofa immoo dhimmichi sirriitti ifa isa jedhus amantaa hin qabu. Haa ta'u isa kanan jedha jechuu barbaaden. Kanaafi maal gochuu qabdu warri jiruu baqaa keessa jirtani kan isin gootan waan salphaadha. Waan salphaadha kan isin gootan. Galmooftanii waraqaa qabdu taanaan
keezii ittiin UNHCR itti galmooftan sana nama as jiru beeksisuu qabdu jechuudha. Nama biyya Ameerikaa keessa jiru. Isteeta kam keessa iyyuu jira. Namoonni Ameerikaa keessa jiran garuu akkamitti galmaa'u yoo jenne isteeta biroorraa isteeta biraatti miti. Fakkeenyaaf Maarqos waan baay'een keessan beektanii fakkaase na of kolchi. Anis akkuma keessan sooshaal miidiyaa kanarratti hin beeka malee baay'een beeku. Maarqos fakkeenyaa Waashingten DC akka inni jiru beeka. Ani Minisootaan jira. Namni biroon immoo Waashingten Siyaatil jira yookiis Atlaantaa Joorjiyaa jechuudha. Kamnee woo jiranii isteeta garaagaraarraa hin danda'amu. Sirreeffama iddoo kanatti. Namoonni sun isteeta tokko matumayyuu naannoo magaala tokko ta'uu danda'uu qabu. Isteeta garaagaraarraa walitti dhufuun hin danda'amu. Group 5 kana keessatti jechuudha. Isteeta tokko keessa ta'uu qabu. Tole hanga kana yoon jedhee namoonni biyya bakkee kun maal gochuu qabu? Keessumaa namoonni biyya bakkees gaaffii kana hedduu na gaafatu. Anoo namoonni sadarkaa masgiidaattis ta'e sadarkaa cherchiitti na gaggaafatanii hanga ta'e hubannoo argachaa jiran jiru. Isa kana sadarkaa masgiidaatti cherchiitti waldaa hawaasaatti gochuu hin danda'amu. Masgiidatu godha, cherchiitu godha yookiis waldaa hawaasaatu godha jechuu osoo hin taane isaan namoota walitti fiduu danda'u jechuu kooti. Namoota kana giruuppi godhanii fiduu danda'u. Isa kana kan hin jedhu. Kanaafi namoonni keenya ijoolleen biyya baqaa keessa jirtanii namoota biyya bakkee jiru kana faana hariiroo gaarii uumaa, konnekshinii gaarii uumaa. Baay'ee sitti mufatiina. Namni diyaasporaa kana keessatti xiqqoo ishee itti gaafatamummaa jireenyaa jira. Waan meeqa jira. Akkasiin baay'een keessan gammadanitti madaala isinii kaasuu danda'u dhiisumana. Biizii ta'a namni biyya kanatti. Of course gaafa biyya kana dhuftanii hanga jiruu baqaa keessatti qabdan yeroo qabdu jechuu miti. At least yoo xiqqaate dafqa keessaniin dhamaatanii jiraatu. Inni kun faayidaa guddaa qaba jechuudhaafi. Kanaaf haga kanan jedhaa foormii guutan kana nama 5 ta'uu qaba. Diyaasporaatti himatanii warri Ameerikaa jiru ta'uu danda'a. Namoota dhuunfaadhaan na gaafatan tarii waan inni isaaniif deebisuu kaanii dhiisee akkatti fakkaatu barbaadu. Maaliif bilbilaa namoota hedduutu natti barreessa. Tarii akka isaanitti waan biroo fakkaanneef tokko namoonni 5 kun permanent resident namoota green cardii qabanii ta'uullee danda'u. Namoota citizenii yookiis lammii biyya kanaa ta'anillee ta'uu malu. Isaan kun walitti dhufuu jechuudha. Walitti dhufu. Isa kan Ameerikaan fixa dhiifama gaaffilee hedduu argaan jira. Kan Ameerikaa fixa dura. Namoonni 5 kuni biyya Ameerikaa keessatti namoota citizenii yookiis immoo permanent residentii ta'uu danda'u. Tokko. Inni kan biroo jarreen kuni background checking jira. Background checking jechuun namoonni kuni yakkarraa waan tokkorraa bilisa ta'uu isaanii ni ilaalama jechuudha. Tarii namoonni kun gaafa walitti dhufan sana eeggannoo gochuu qabu. Inni kan biroo namoonni walitti dhufan kuni yoo xiqqaate giruuppii nama 5 keessaa yoo xiqqaate namni tokko afaan nama danda'u yoo ta'e gaariidha. Yookiis immoo namni afaan isaan gargaaru yoo jiraate gaariidha. Maaliif foormii guutamutu jira, iimeelii back and forth walitti deddeebi'utu jira, poostaan ergamu jiraachuu danda'a, oonlaayinii seenamee keezii boonaan ilaala yoo ta'e kan boonaa kana ilaaluudhaaf maaltu jedhame kan jedhu kana ilaaluudhaaf maaltu na barbaachisa jechuu kooti. Afaan Ingiliffaa san hubachuun irra jiraataa jechuudha. Kanaaf giruuppii isaanii keessaa yoo xiqqaate namni Ingiliffa hubachuu danda'u yoo jiraate gaariidha jedhee yaada. Isa kana keessatti fakkeenyaaf karaa masgiidaa yoo ijaarame namni yookiis karaa cherchii yoo ijaarame miseensa isaanii beeku waan ta'eef fakkeenyaaf namootuma osoo hin baratiin garuu citizenshippiis qabaatanii yookiis immoo permanent residentii ta'anii nama Ingiliffaa danda'u tokko yoo keessa makanii namni sun paper workii sana hojjeta jechuudha bal'inaan. Isa kanadha. Inni kan biroo qarshiin barbaachisuu naannoo doolaara 2,455 ti. Isa kanarratti nama tokkoof jechuu kooti. Yoo nama 2 goote 3 goote haguma kanaan baay'achaa deemaa jechuudha. Achirratti waan tokko hubachiisuun barbaada. Ijoolleen keenya keessumaa jiruu baqaa keessa jirtanii qarshiin qaama kamiif kaffalamuyyuu hin jiru waan ta'eef qarshii keessan dogongortanii saantiba tokkoyyuu namatti akka hin kennine. Mudannoo dhuunfaa koon isinitti hima. Ijoollee baay'ee natti barreessanii ani qarshii hanga kana qabaa biyya Arabaa keessan jira iddoo akkasiin jira qarshii si erguu nan danda'a doolaara hanga kana maaloo maal gochuu dandeessaa jedhuun. Kanaaf isa kanarratti ijoolleen keenya iskaam akka hin taaneef of eeggannoo guddoo gochuu danda'u qabu. Namni isin bira dhuftanis waa'ee keessaniif qarshii kaffalu hin qabu. Baankii akkaawuntiitu banamaa. Baankii akkaawuntiin kunarra maqaan namoota 5 jiraachuu danda'u qaba. Persoonaal akkaawuntii kan qoodatu otoo hin taane namoonni 5 dura mubee siifan boonaa abaa'oof isiyaat jennee fudhanne kun yookiis ililli yaayyaa jennee fudhannu kun yoo fudhannee fakkeenyaaf baankii kanarratti maqaa 5 isaaniitu galmaa'uu qaba jechuu kooti.
plus baay'ina namootaan. Kanaaf qaama kamiifiyyuu qarshiin isin galchitan hin jiru. Qarshii sanarratti itti gaafatamummaa kan qabdani giruuppii 5 kana malee mootummaas miti instituushinii adda biraas miti. Kanaaf ijoolleen keenya qarshii waan if ergitan hin qabdan. Qarshiin kun gaafa isin biyya kana dhuftanii mana ittiin kireeffachuuf yookiis immoo waan ittiin nyaattan giroosherii garaagaraa bitachuudhaaf tajaajila tiraanspoorteeshinii tokko tokko kana kanaaf akka fayyadamtan malee kanaaf qarshii kana qaama kamiifiyyuu waan kennitan waan hin jiraanneef namni isin fiduu barbaade sherfee tokko yookiis saantiba tokko isin kaffaltan hin jiru. Kanaaf lakki kanaaf kanan barbaada yoo jedhe namni suni waa malee sareen hin duttu mana duuba waa jira isa jedha waan ta'eef qarshii keessan dogongortanii saantiba tokkoyyuu akka isin baasisan hin barbaadu. Isa kana hubachiisuun barbaada. Ana dabalatee namoota birootti jechuudha. Ani yogguun dhaamsa kana namoota hedduuf dabarsu namoota kumaatama hedduun naquun namaa jira dhimma kanarratti. Namoota hundumaaf ispoonsera ta'uu hin danda'u waan ta'eef gaaffii ispoonseraa nan gaafatiin asiniin jechuun barbaada of koltii duukaa. Kan biroo immoo meeseejii naa barreessitanis kunoo carraan qabu yoon dhiibee dhufe ijoolleen keenya yeroo ammaa kana tiiktookii kanarra kan isin baay'ee jirtanii sooshaal miidiyaarra ni baay'een jiru waan ta'eef yoon dhufe iddoo ijoollee keenyaa kamiyyuu mubee dabalatee yoon dhufe nagashanii yaada kana isiniif ibsuu nan danda'a yeroo biraas. Yoon carraa qaba yoon yeroo argadhe jechuu kooti. Ijoolleen keenya garuu baay'een isaan dinqisiifadha. Mubee dabalatee dhimma kana hin dabarsa yoon jedhe hatattamaani kan isaan iddoo naaf kennani guddaa galatoomaa ulfaadhaan jedha. Kaayyoon konni guddaan ilma Oromoo intala Oromoo tokkoof yoo darbe alkallattiidhaan ilma itichaa yookiis intala itichaaf yookiis immoo saba Oromoof darbe jedhee yaada. Inni kan biroo gaaffii isin gaafattanii Saudi Arabiyaa kan jedhu argaa jira. Saudi Arabiyaa irraa yoo UNHCR'dhaan waraqaa qabaattan malee gara biyya kanaatti yookiis immoo waraqaa kanatti appilikeeshinii gashuu hin dandeessan. Namoota UNHCR'tti galmeeffamanii jiran isayyuu fulbaana 30 afoo yookiis fuuldura jechuu kooti. Which means hagayya adooles isa ta'uu danda'a. Inni kan biroo Oromiyaarraa yookiis immoo Itoophiyaarraa hin danda'amaa kan jedhu namoonni tokko lama kaasu. Lakki hin danda'amu. Ati dursa baqataa ta'uu danda'uu qabda. Gaafan kanan isiniin jedhu immoo haala hin taane keessatti dhaqxanii jiruu baqaatiif saaxilamaatii rakkoof darbaa jechaa hin jiru. Annama kamiyyuu biyya abbeessaarraa ba'ee akka inni rakkoof biraa keessummeessuudhaaf deemuu hin barbaadu. Garuu ijoolleen keenya orreedii baatanii jirtanii umurii dargaggummaa keessanii iddoo sanatti fixuurraa osoo as dhuftanii umuriin baay'ee keessanii baay'ee yaangii waan taataniif kolleejjii deemtanii barattanii biyya keessan ogummaa barattaniinis ta'e gama dinagdeen tumsuu dandeessu kan jedhuun yaada. Ammaaf isuma kanan jedha waan anan ga hubannoo koo xiqqoo ishee hubachiisuu yaale natti fakkaata. Gaaffilee hedduun jiraachuu danda'u ta'a. Ammaaf kanuman jedha guddaa ulfaadhaa. Mubee guddaa galatoomi sa'aatii dheeraa akkasiin turtan nan beeka asumatti haa xumuru dhiiroo ulfaadhaa. Iticha dhiifama isti foloo naa deebisi maaloo yeroo baay'ee foloo si gaafadha. Iticha nuti warra biyya baqaa keessa jirudha. Siifan al tokko qahi. Gaaffii akka hunda keenyaaf ifa ta'udha. Ani foloo qofa gaafadha. Si deebiseera siifan. Galatoom. Ayyee of kolli guddaa galatoomi hubannoo kana dhufteenuuf kennuu keetii fi al tokko informationiin nuti argannu walii faallaa ta'e garatti gurruuf haadhamne baay'ee kan rakkachaa jirru keessatti hatattamaa waan kana nu qooduu keetiif guddaa galatoomi siin jenna. Mee ulaagaalee barbaachisu hunda isaa nutti himtee jirta. Waraqaadhuma hunda amma fakkeenya nama baqattummaa mirkanaa'eefiif ta'uu danda'a yookaan immoo nama waraqaa qabu ammallee interviin goonee jiraachuu danda'a. Namoota baqattummaa mirkanaa'ee fidamu namootuma UNHCR jalatti galmaanii jiranu akkasumas ammoo galmee UNHCR jalatti namni galmaa'ee jiru waggaa tokko dura ta'uu qabamu yeroodhuma barbaadetti namuma galmeedhuma UN jala jiruuf ta'a wannichi kun kan jedhu xiqqoo situ ifa nuuf goote natti tola. Galatoomi thank you weellisaa keenya ela gaaffiin kee gaaffii baay'ee murteessaadha. Gaaffileen kun illee ka'aniiru baay'ee yogguu miitingii yeroo adda addaa gaggeeffamu. Baay'een keessan miitingii kana iddoo jirtan jiraattanii onlaayinii rijister gootanii atteendi gochuu dandeessu. Yeroo baay'ee guyyaa garaagaraa qabu yoo welcome corpus kan jedhu irra dhaqxanii baay'een keessan achirraadhaa waan jiru hordofuu dandeessu jechuu barbaadeen. Liinkii isaa mubeedhaaf ergeera yeroo adda addaa. Mubeenis dhimma kana ijoolleen keenya akka dhagaan baay'ee barbaada guddaa galatoomi mubee. Tole isi akka kanatti jetteedhaa fi tokko namoonni yeroo kamiyyuu dhufan ni danda'u inni jedhu lakki hin danda'ani. Namoota baatii fulbaana fuulduraa UNHCR'tti galmaanidha kan inni ta'u. Gaafan si jedhu tarii asirraa proof gochuuf jechuudha. Egaa hojiin koo afaan hiikuudha waan ta'eef hiikuu isaa irratti baay'ee waan rakkadhe natti fakkaatu.
isumaan biddeena nyaanna garuu achi galagasheen isin agarsiisa fakkeenyaaf waan jarri eligibility kan jedhu jechuun maal barbaadaa isa jedhu jechuu kooti atinkin argamaadha tole kunooti ila amma waan kana ilaalla sponsor a refugee jedha jechuun nama beektu sponsora goota jechuudha nama beektu sponsora gochuu jechuun sponsorship by naming kan jennudha by default jechuun nama beektu goota kana jechuun groupiin nama shanii kuni nama beekan godhuu jechuudha kanaafi yeroo ammaa kana carraa wanta kana galmeessu deebii argateera yeroo dheeraadhaaf openii miti kan jedhu ture amma garuu galmeessuu dandeessuu jechuudha here akkani jedhu the welcome corpus has launched a beta application to sponsor someone jedha jechuun dhaabbanni welcome corpus jedhamu kuni namoonni appilikeeshinii isaanii nama beekaniif akka galchaniif carraa uumeeraa jedha jechuun namoonni iddoo kana dhufanii maal godhu create account godhu account isaanii gaafa create godhanii yoo xiqqaate groupii isaanii keessaa nam tokko trainingii fudhachuu qaba waan barsiifamutu jira barsiisa sana fudhata barsiisni sun haga sa'aatii 4 fudhata yoo sa'aatii 4 baradhu jedhan immoo guyyaa Wednesday jechuun Wednesday jechuun kun roobii jechuu kooti dhiifama al tokko diaasporaa gaafa ta'an afaan Oromoos daddagachaa jira waan ta'eef gochaa so guyyaa roobii leenjii fudhatu jechuudha gaaffii kee daganne gaaffiin kee garuu asirratti jira waan ta'eefan kaasina of kolchiisee akka yeroo baay'ee fudhachuu barbaade miti ela ulaagaan kun jira fakkeenyaaf eligibility jechuun namoonni wanna kanaaf guutanii yookiis immoo ulaagaa guutan jechuudha eligibility kan jennu eligible fudhatama kan qaban jechuudha application requirement waraqaa kana yookiis iyyannoo kana galchuudhaaf maaltu barbaachisa haal dureen kan jedhu yookiis precondition kan jedhu about the program sagantaan kun yookiis karoorri kun maaloodha isa jedhu qabataa jechuudha iddoo kana keessatti tole yoo kana jennee waan ammatti jette kana keessaa waan tokko lama fudhachuu dandeenya waan ati amma kaaste fakkeenyaaf itti siin deeman of kolchi ila guyyaan ati jette kallattiidhaan iddoo kana jetti kunoo ila on or before September jedha iddoo kana nagartaa laata isiyaadhu argaan jira dhiifama wajjin ofumaa keetii dubbisiiti nutti himi asirratti yoo kana barsiistu ta'e jedhe intina gochuu danda'a waan ta'eef ofumaa keetii dubbisiiti rakkoomu qabuu dandeenya. Si'a tokko I think seeing is believing kan jedhu namoonni keenya jedhu ani attentionii nama kamiyyuu barbaadu kaayyoon konni guddaan ijoollee keenyaaf akka darbudha kaayyoon koo malee innan gammaa beekamne iyyuu qormaata nutti ta'eera baay'een isaa waan ta'eef beekamtiin addaanii barbaaduu hin qabu garuu ijoollee keenyaaf akka darbudha kan hin barbaadu. Beekamuun immoo jireenyas namaan ta'u isa kanadha kanaaf iddoo kana kan jedhu tokko they live outside their home country jedha biyya isaaniin ala jiraachuu qabu second phase tu jalqabame kana jechuun they live outside their dhiifama nama kanaaf baay'ee commenting godha tarii namni kun diaasporaa jiraachuu dandata second phase not open yet inni kun matumaayyuu isa secondiidha MD siifidha kan hin dubbachaatti jiru inni jalqabaa stranger to stranger ture inni ammaa garuu sponsorship by naming dha someone dha namatti beektu waan ta'eef eeyyee banameera obboleessa koo guddaa galatoomi tarii waan ati gaafatte kuni correctionii namoota biroof ta'uu danda'a naaf kolchaa gaaffichatu gaaffii siireesii namoonni garagaraa gaafatu waan ta'eedhaaf inni jalqabaa nama hin beekneef ta'uudha inni ammaa garuu nama beektu listi goota waan ta'eef that's the second phase of this welcome corpus dha jechuudha by default thank you very much Emily tole biyya isaaniin ala jiraachuu qabu jedha inni kaan immoo namoota Ameerikaa keessa hin jiraanne jedha haguma kanan jedha jechuu kooti kanaaf namoonni galmaa'an kun gaaffii kee kallattiidhaan namoota UNHCR fulbaana 30/2023 waggaa otoo hin taane baatii muraasa fuuldura jechuu kooti fulbaana jechuun amma muddee keessa jira miti fulbaana onkololeessa sadaasa muddee which means namoota ji'a 3 fuuldura galmaa'an jechuu kooti guyyaa 30 fuuldura galmaa'anidha tarii inni kun clearly iddoo sanatti galmaaniidha which means galmaan jechuun by default isaan akka wannootti fudhatanii laata isin dogongorsuun barbaadu iddoo kana irratti warra iddoo garagaraatti ijoollee yeroo darbe nawwachiisaa turanii kan akka biluu jettanii yookiis immoo maandeet jettanii yeeloo waan maqaa garagaraan dhagaye yeroo darbe baatii 6 fuuldura jechuu kooti tarii isa sana wrong information kennuun barbaadu garuu baatii fulbaana 30 isa fuuldura kan jedhudha kan inni iddoo kanatti kaasuu danda'u jechuu kooti tarii isa sanarratti yoo ijoolleen as keessa jirtan ijoollee gara Ameerikaa jiranii gaaffii kana akka carraa argatanii deebii argatanii yoo ta'e nu deebisuu danda'u isaaniin osoo galchine baay'ee gaariidha jechuun barbaada ani odeeffannoo qulqulluu argattanii akkasii wanta kanatti milkooftanidha for sure
dafnee appilikeeshinii ijoollee keenyaaf guunnaan ijoollee hedduutu kanaan milkaa'a. Maaliif ani akkan Isiyaaqin fidu beekaa, Isiyaaq immoo akka itichaa bira deemu beekaa jechuudha. Kana jechuun maaliif wanti kun karoorfame kan jedhu waan tokko jedhan keessumaa kan baay'een ajaa'ibee namoota keenyaaf carraa guddaadha jedhee haamilee natti tole. Isa mootummaan karaa isaa fidee janneen kana bakka jireenyaa waan tokko mijeessu amma eenyutu mijeessa jedhan. Anatu mijeessa jechuudha. Isiyaaq gaafa dhufu dhimma Isiyaaq waan hundumaa kan mijeessu anadha jechuun inshuraansii fayyaa kan jedhamutu jira. Biyya kanatti inshuraansii fayyaa haa ta'u, mana barnootaa galuu barbaada yoo ta'e, ijoollee qabaatee ijoollee isaa mana barumsaa galuu danda'a yoo ta'e hanga kana. Namni tokkichi yoo xiqqaate maatii yoo ta'an hanga nama 10 illee gochuu danda'a. For your information jechuun hanga nama 10 iyyuu gochuu ni danda'a. Inni kan biroo namoonni giruuppii kana keessatti dhiifama, namoonni giruuppii kana keessatti fakkeenyaaf namootuma duraan fudhadhan of kolchaan malee Boonaa Mubeen deemeera natti fakkaate, Boonaa Siifan Isiyaaq Ilillii yoo fudhanne namoonni shanan kana yoo ijaaramne Boonaan hoogganaa keenya yoo ta'e fakkeenyaaf hoogganaa keenya yoo ta'e dhaqnee giruuppii biraa keessa galmaa'uu danda'a. Boonaan kun giruuppii biraa keessatti dhaqee ijaaramuu danda'a. Garuu hoogganaa ta'uu hin qabu. Piraayimeri kontaaktii ta'uu danda'uu hin qabu jechuudha. Isin galeeraa yaadni koo ta'e namoonni dhaqanii 2-3 keessatti galmaa'uu danda'u. Giruuppii garaagaraa keessatti, giruuppii 5 garaagaraa keessatti galmaa'uu dandeessa. Garuu immoo liiderii hin taatu, boosii hin taatu jechuudha. Boonaan asitti boosii yoo ta'e isa garasii keessatti Isiyaaqtu ta'a, isa garasii keessatti immoo Siifantu ta'a, isa garasii keessatti immoo Maqdes yookiis Mubaarikitu ta'a jechuudha. As a member ta'uu dandeessu jechuu kooti. Inni kan biroo namoota keenya warri biyya bakkee jiran keessumaa warri Ameerikaa waan isaan hubachuu qaban tokko lamatu jira. Al tokko namoonni yoo kiraayimii addaa tokko komiit gooneerra ta'e yakka jechuu kooti yoo waan sana gooneerra ta'e biyaan isa siin teenye pepper workiidhaan namoota keenya gargaaruu dandeenya. Kanaaf namoonni keenya yoo wannicha hin hubanne yoo ta'e gargaarsa gaafadhaas. Okay, maal baay'een keenya jechuun baay'een keessa nama mana yaalaa yoo dhaqani warri diyaaspooraa kun Ameerikaa jiraanne jechuun afaan Ingiliffaa beekne jechuu miti. Afaan beekuu jechuunis not a miracle waan addaas miti. Ani fakkeenyaaf biyyatti afaan waan hin baradheef afaan nanaasa. That not means that itichaan namoota hedduu baay'ee caale jechuu miti. Kanaaf namoonni akka carraa afaan hin beekne hanga beektan isiniyyuu beeku. Hanga beekan beekuun immoo beekumsa guddaadha waan ta'eef namoonni keenya maal gochuu danda'uu qabdu? Namoota afaan danda'an faana ijaaramaa. Si'a tokko hanqina nama keenyaa ani baay'ee taajjabu naaf kolchaa malee hanga beekan dubbachuutti saalfatu qaanfatu. Hangati beektuu atiif rabbi beekta maarsa hanga beektu dhoksitame. Hin beektu taanaan hin beeku naan gallee jedhe. Kanaaf yeroo daddaa yeroon namoota garagaraa iddoo garagaraa dhaqee fudhadhee dhaqu maal jedhuun yes jedhuun gaafa dooktarii yookiis namtee isaanitti dubbatu. Yes jedhu yeroo biraa dooktarri gaafa isaan gaafatu yeroo darbe yes jettee jirtaa barii jedhuun isaan hin hubanne yesii waan hundumaa fixatti fakkaata. Yes yoo jettee follow up question hin jiru waan fakkaatuuf naaf kolchaa isa kana akka qoosaatti isaa ta'u garuu dhaamsa namoota keenyaadhaaf. Kanaaf isa kana kan hin jedhu ijoolleen keenya adiraa kan hin jedhu ijoolleen jiruu baqaa keessa jirtan hunda keessan otoo gargaarii fide baay'een gammada. Garaana nyaattu baay'ee. Ijoollee hedduus TikTokii kanatti yogguu gargaarsa booranaan dhufe haa ta'u garuu erga sanaa ijoolleen arge baay'ee garaana nyaattu. Keessumaa kan akka Mubeefaa namoota rakkataniif rakkoof kan birmatu jechuu kooti. Warreen nu bohaarsanis jiru kan akka Abdiifaa gaduma qabnee dhaggeeffan Abdiifaa sin somnu kan akka Never Give Up jechuu kooti abbaa Abdiidha. Hanguma kanan jedha guddaa ulfaadha. Ammaaf xumureera galmeen eegaleera eeyyee. Kanaaf namoonni keenya hanga dandeessanii dafaatii appilikeeshinii kana guutaa. Appilikeeshinii keessan keessatti akka carraa dogongora baay'ee yoo uumtani isinitti hin deebi'an. Yoo dogongorri keessan garuu waan lama faa dogongortan ta'e carraa isreeffachuu isinitti ergu. Isinii galeera wanti kun jechuun fakkeenyaaf ani kan isaa gaafan guutu yoo waan tokko dogongore yoo dogongorri koo waan lama ta'e jarreen kun natti deebi'anii kana sirreeffadhu jedhu keezii Isiyaaq itti fufuu jechuudha. Yoon ani garuu dhimma Isiyaaq irratti dogongoroota lamaa ol baay'ee dhume keeziin isaa kun holdi ta'amee too baatii 3 eeguu qabaa jechuudha. Haguma kanan jedha xumureera natti fakkaata. Haguma kanan jedha. Gaafata kan si gaafadha. Tole gaafadhu. Ani asuma Ameerikaa kana keessan jira waan hin adda baafachuu barbaadeetu jira. So gaafii lamaan takka hin qaban ture garuu takka Isaaq si gaafatee ture waa'ee warqaa baqattummaa qabaachuudha. Amma fakkeenyaaf namoota biyya baqaa keessa waggaa 2 waggaa 3 waggaa 5 orfaa turanii warqaa baqattummaan isaanii mirkanaa'ee faatu jira jechuudha. Kuni bicaa qabaa
warqaa adiitu jira. Yoonni fi baqattummaan kan kee mirkanaa immoo biluu qabda jechuudha. Amma kanii amman sana ispoonsarii marsaa kanaadha. Warroota biluu qabanii warroota baqattummaan isaanii mirkaa'anii fi mirkanaa'ee fi warra jaaniin dhagee. Kanammoo gaatileen warroota baatii sadii dura wahiin baay'ee akka dura baatii sadii dura jettee yoon hin dogoggoruu baadhe iyyuu inni keessa warra galmaa'ee jiru. Yaa isaan jettee yaa atis waan bakka kana waan adda si beennatti hin fakkaattu kanaas maan bira kutaa. Gaafiin kiyya kaniif lammaffaa immoo namni kun gaafa nama shaniin ijaaramee nama tokko fiduu danda'a moo namni hundi mataa isatti nama fiduu danda'a? Namni hundinuu mataa isaatti fiduu danda'a. Fakkeenyaaf wanni guddaan iddoo sanatti ilaalamu wanni guddaan jechuu kooti. Wanni guddaan iddoo sanatti ilaalamu hanga namoota fidduu sana qarshii sana ol kaa'udha. Akkaawuntii keessa jechuu kooti. Wanni sun keessa ta'uu mala malee fakkeenyaaf dura kaaseera. Fakkeenyaaf namoonni appilikeeshinii mubeedhaa warri qabdan mubeen liinkii isaa isin erguu danda'a yookiis immoo viidiyoo tokko maxxansee liinkii maxxanseera namoota hedduutu gaafata. Sabateef liinkiin kun gaafa sirratti rukkuttan isiniin banuu maal gochuu danda'uu qabdu jechuudha. Liinkii sana koppii gootanii banattu dhiifama gara keettan deebi'e lilli. So namoonni kun dhuunfaadhaan fiduu danda'u. And also another option maal qabda beektaa fakkeenyaaf lilliin giruuppii kana faana ijaaramteetta. Giruuppii shanan amma jiru kana keessatti liidii yoo taate giruuppii adda biraa keessa dhaqxee immoo memberii ta'uu dandeessa. Which means yooma wanti kun iyyuu amma fakkeenyaaf ati giruuppii kana keessatti nama 2-3 hin godhuu yoo jettee yaadde akka fakkeenyaatti jechuu kooti. Dhaqxee giruuppii biraa keessatti individuaalii namoota maatiidhaan gochuu dandeessaa jechuu kooti. Garuu qarshiin hangi sana jiraachuu danda'uu qaba. Keessumaa giruuppiin shanan kun ergati Ameerikaa irraa taate fakkeenyaaf garee garagaraatu jira. Job descriptionii qabu jarreen kun. Jechuun gahee hojii qabu. Inni kaan nama cherchiitti yookiis masgiidatti geessu ta'uu mala. Inni kaan nama koominiitiitti geessu. Tadii maatii dhufan kana keessaa Isihaaq yoo ijoollee qabaatee ijoollee isaa faana kan dhufu yoo ta'e ijoollee isaa mana barumsaa galmeessuu waan tokko ta'u. Akkasuma immoo inshuraansii barbaadu yoo ta'e inshuraansii sana geessudha. Jarree qarshiin ati kennitu kun baatii 3 qofadha kan isaan tajaajilu. Baatii 3 booda yoo gargaarsa mootummaatiin fakkeenyaaf namni dhufu kun nama qaama hir'uu ta'uu danda'a. Nama hojjechuu hin dandeenye ta'uu danda'a akka fakkeenyaaf. So maal goota jechuudha. Akkaataa isaanitti tajaajila gargaarsa mootummaa argatan sana maal goota jechuudha. Irrool goota. Dhaqxee bakka keessa worker isaanii dhaqxeetoo dhimma kana isaaniif secure goota jechuudha. Within 3 months. Warreen biroo yaangii ta'a kan akka Isihaaq kun immoo baanii akka isaan hojjetaniif carraa hojii dhaabbata ejensii garagaraa quunnamteetoo hojii keessa akka galan gootaa jechuudha. Zekurtiin gaarummaan isaa wanti kun namni biyya kana dhufee asaalemii gaafa gaafate yeroo dheeraa eega. Waggaa tokko waggaa namatti fudhachuu danda'a work permit argachuudhaaf iyyuu. Isa kana keessatti garuu yogguma dhufanii green card isaanii social security waan hunda argatu. Because keezii isaanii kanaaf interview ta'amu. Waan ta'eedhaaf. Isa kana akkasii waan jedhe gaaffii ati garuu September 30 fuuldura galmaani kan jedhu word by word dubbisuudhaaf ati akka barbaadettis hubadhu wantichaa akka jedhe jechicha Ingiliffumaan nan dubbisa. They are already registered on or before September 30, 2023 as a refugee by the UN Refugee Agency, UNHCR, by the government of the country where they live, Jeddah. Which means, yogguu formiin kun guutamee qabaachuu kan jedhu iyyuu hin jiru iddoo kanatti. They must have been outside their country of nationality by the time the form was filled jedha. Jechuun yogguu formiin kun guutame jarri kun biyya abbaa isaanii keessa ta'uu danda'uu qabu jechuudha. Si galeera. Kana jechuun kan namoonni keenya dura burjaajii uumanii kan akka biluudhaa maaloodha jenne waan define godhedha. Wanta kanarratti biluu qabaachuu maaloo qabaachuu otoo hin taane UNHCR jalatti galmootee case number iyyuu hin qabda taanaan you have high probability to come. Jechuudha kanarratti. Because there is no say mandate biluu kan ijoolleen jedhanii yeroo darbe ani jiru baqaadhaan hin dhufne karaa diiviin dhufe kan dura confuse taanee ijoolleen iyyuu naa ibsaa turanii ijoolleen kun namoonni kun UNHCR'tti fulbaana 30 guyyaama exactly 30 isa fuuldura warra galmaan ta'uu danda'u qabu. As long as galmaanii keeziin isaanii jiraate keeziin isaanii UNHCR jala jiraate jarreen kun interview ta'amu baay'isoo interview hin jira. Garuu the good thing namoonni asiitii waan namoonni keenya eeggachuu qabanii fakkeenyaaf Isihaaq biyya Itoophiyaa keessatti ani weellisaadha. Oh, alright. Dr. Nuradii yoonaa gashitani maaloo?
Gaariidha kunoo na sirreessa guddaa galatoome kunoo inni Ingilizeenyaa ariifitti danda'u inni faranjii liqimseera waan ta'eedhaaf biyya kanatti guddate. So you need only registration jedhe. Na hubattee Lilli? Sirriitti Amma kan dooktaraati amma manuu qabdaa jechuudha yookaan konkolaachisa. So kana jechuun garuu amanuun dadhabe malee anillee ni normaalii dubbisee hin jira amanuun dadhabe ufuma kiyyaafuu waan immoo ragaa gayaa hin qabne tokko hin himtu namaaf waan ta'eef sanumaan hin callise inni kun biluu qabu jaa inni kun akkasa waan ta'eef inuma liqimse yooman callise malee arkeen ture ifin siyalallee seenee yeroo baay'ee laalaan ture ani. Guddaa galatoome. Kanaaf yoo Dr. Nureddin mana jiraate Dr. Nureddin please join us. Kottu akka ta'utti ibsuu dandeessa. Sagalee baay'ee bareedaa sanaan afaan Oromoon beeku jetta garuu afaan Oromoo kee baay'een jaalladha. Lokoda keellee yoo dandeesse kottu. Iticha dhiifama. Ijoollee yoo mubeen biran jira ijoollee immoo dhiitara qabdan na buusaati Dr. Nureddin hin galchaa. Dhaggeeffachuu barbaanna waan ta'eef. Tole ulfaadhu mubaarak. Mubeen jiraate ijoollee immoo dhiitara qabdan na buusaati galchaa Dr. Nureddin. Kanuma jechuuf itichaa koo naaf galaan dhaggeeffachaa jira. Ulfaadhu galatoome ulfaadhu mubaarak. Kanaaf waan ammatti jetteedhaafi edha. Wanni asii jedhu komplikeeshinii nu uumne kanan qabu. Si'a tokko nuni faazar yaannee cinqabna yeroo tokko. Ijoolleen keenya yeroo darbee yoo akka jedhani akka kanatti clearly stated hin taa'amne akkasitti hin beekamne ture. Saba kanarraa kan ka'e namoonni confused ta'aa turan yeroo darbee gariin girii biluu jedhu ani immoo hin beeku jiruu baqaa keessan dabarre waan ta'eef homaa tokkollee hubannoon qabuun ture yeroo darbe. Amma garuu kan inni jedhu yeroo kana fulbaana 30 fi exactly fulbaana 30 jechuun kan faranjiiti kan himaatti jiru. On or before jechuun guyyaa sanaa fi guyyaa sana fuuldura warra galmaa'edha jechuudha. Already file ta'aniiru. Garuu iddoo sanatti waan hubachuu qabdanii Isaaqii waan hin jedheen tokko qaba. Isaaqiin dura. Isaaqiin akkas jedheen ture. Fakkeenyaaf Isaaq biyyaa sababa weellisaa ta'eefan biyyaa ari'ame jedhee Kaayiroo keessa kan hin qubadhe yoo jedhee barreesse ani immoo gaafan isaaf faayilii godhu yoon ani Isaaqiin waan biraa jedhe fakkeenyaaf politikaalii jedhee maatii isaa jalaa ajjeesa yoo jedhe dubbiin xiqqoo wadhooti jechuu barbaadin. Keezii keessan ofuma keessaniyyuu qayyabadhaati levelii kam wanni koo kun dhugummaa qaba kan jedhu isinumtuu madaalaa jechuu barbaadeen. Haguma kanan jedhaa tarii gaaffiin biraa yoo jiraate koomenti gochuu nan danda'a garuu waan asirratti babarraa'e kana hanga ta'e qalbeeffachuudhaaf yaaleera. Garuu waan ijoolleen keenya of burjaajessuun isin hin jiraatu. 30 fuuldura qabdu taana kees nambarii qabdu jechuudha by default. Akkas osoo gootan gaariidha. Yoo Dr. Nureddin jiraate maaloo Dr. Nureddin ni galchaa qajeelchee isinitti himuu danda'a hanguma kanan jedha ulfaadhaa hunda keessaniifuu carraa gaarii nawu yoo dhuftan immoo garuu waan tokkoon isinii dhaama inni al tokko naaf golche yoo dhuftan garuu waan tokkoon isinii dhaama ijoolleen keenya baay'ee maqaa qabsoo himanneetoo gara biyya kanaa dhufna gaafa biyya kana dhufnu garuu siifan maaloo naawwannoo gootala sagalee koo baay'een jaalladhu so yoo biyyaa baanu rakkoo siyaasaa himannee dhufna gaafa biyya kana dhufnu garuu uummatuma keenyattuu rakkoo taana si'a tokko namoota tokko hin taajjaba jechuun uummata keenyaafis yaada gaarii hin qabnu ilaalcha gaarii hin qabnu dan politikaa argachuudhaaf paaspoortii biyya Ameerikaa kana baanneetoo ittiin uummata burjaajessuu yaada yeroo adda addaa. Kanaaf Ameerikaa waan sanyii filatamaa taaneef hin dhufne baay'een keenya rabbi nu gargaaree haalota gargaraan Ameerikaa dhufneera. Erga Ameerikaa dhufnee garuu waan itti nama caallu tokko iyyuu hin qabnu. Itichaan irrasitti Ameerikaa jiru kun biyyatti barsiisaa yookiis gaaziteessaa. Har'a namoonni gaaziteessummaa hojjetan jiru barsiisaa hojjetanis jiru. Itichaan isaan keessaa tokko ture jechuudha. Gaafa garuu biyya kana dhufnu tarii namoota biroof eeggannoo osoo goone gaariidha. Biyya keenyaafis saba keenyaaf waan gaarii ajaannu. Kana jechuun politikaal istaandii tokko qabaachuu qabna otoo hin taane biyyaanan maatii koo ajjeefame yookiis abaawoodha waan meeqa jenne biyya kana gaafa dhufnu garuu summii vaayirasii gadhee namoota darbannutu jira. I'm sorry to say that. Namoonni akkasii xiqqoo ishee seenaan isin gaafata akkas godhaan jedha guddaa ulfaadhaa hanga kana yoon jedhen gaa yoo Dr. Nureddin illee fidan baay'een gammada dhugaa isinitti immoo ulfaadhaa. Iticha foolina bilbila. Amma fakkeenyaaf kooluu galtuma yookaan ispoonsaraa biyya biraa fakkeenyaa Kanaadaa jira. Kanaadaa gaafannee achi booda yookaan Ameerikaa gaafannee jenne gaaffiin yoo achirraa kan nuuf dhiyaatu ta'e jedhee kiraash gochuu yookaan dhiibbaa nurratti uumuu danda'a. I don't know programmiin isaanii akkamitti waliin akka hojjetu hin beeku garuu sababa ati carraa sana hin fudhanneef baay'ee waan miidhaa dhuumu natti hin fakkaatu akka dhuunfaa kootti. Garuu noottiin tokko addana jira. Namoonni amma kana keessatti consider ta'amtanii
namoota dura Ameerikaadhaan reject hin taamne ta'uu qabdu. Garuu isatti jetteef hanga ati Kanaadaa guutte Kanaadaan si waamnetti kana keessatti yoo galte ati filannoo filatte malee rakkoon qabu. Jechuun koo fakkeenyaaf ati jechuun akkasumatti yoo ilaalle jechuun kooti ani if aware them fakkeenyaaf ati Kanaadaa eegaa jirta Kanaadaan si waamne so ati immoo yoo Ameerikaa deemte maaf deemte jedhamee yaadu inni kun sometimes make sense godhaa jennee waan tokko ilaaluu gaariidha. Rakkoo waan qabu natti hin fakkaatu. Ela kuno faranjichi dhufeera faranji. Ameerikaa seenanii hagan kufin keezii Ameerikaa seenanii hagan kufini Kanaadaa guutanii kana maaliif hin jiru no problem rakkoo qabu. Walitti crossing godhu. Akkasitti beekaa wanni kun. Mute jirta. Assalamu alaikum. Sorry, doctor. Yoo si danda'ame ananganan hubannoo koo waan tokko lama itti mu barbaadeera. I know ati Oromoo baay'ee jaallatta baay'ee kabajaa ogummaa keetiin servi gochaa jirta. Dhimma kanatti immoo ijoolleen keenya umurii dargaggummaa isaanii biyya sanatti fixuurra akkas dhufanan baay'ee gammada baay'een barbaada. Kanaaf dhimma kanarratti baay'ee fuulleffadhe. Kanaaf mee ati yaada isaa gabaabsiitii isaanii because way of presentation namarraa namatti addadha. Hanga hubannoo koo fanganatti fakkaate waan tokko lamatti mee garuu namoonni dursaa dafanii appilikeeshinii guutuun vaalii akka qabu wal numan falmisiisu garuu odeeffannoo eeggatanii jechuu kooti. Kanaaf dooktar mee gabaabsiituma bareechii jara kanatti mi hubatanii akka isaan benefit godhanan barbaadaat yaaduma kana qabda jedheen yaada. Haguma kana jedhe kanaaf carraasiifan kenna dooktar guddaa galatoomi maalo. Warri for example Masri, Egypt jiran yookaan Kenya ka jiran biyya baqaa ka jiran as long as namni garin mandate faja no as long as register ma UN goote registration ma yoo qabaate you are qualified garin mandate case number mal register ma boonaan you are qualified guyyaan immoo September reef jettee sani sun tokko warra biyyarraa ka barbaachisu warra biyya Ameerikaarraa immoo ka barbaachisu salphaadha nama shantu walitti dhufee nama shantu dhufeeti akka organization ijaaranii maallaqa waan kaayanii jira 2,450 each person san maallaqa sanuu maal ni jaabeeta 60% guutuutti yeroo san kaayuun qabanii sinda akkaawuntii bananii sanirraa nama shanirraa nama tokko itti gaafatamaa godha nama shan walitti dhufne anatti dhiisanii anaatu keezii kana oofaa jechuudha namni afur asirraa ka shanan keessa ka jiru bakka biraa deemee ammas bakka biraas ta'uu ni danda'a beeki wanni kun gaarumina isaa amma akka laaletti kilaasa fudhatta kilaasa eega fudhattee booda class, two classes come out. We'll go to Kadimo virtually to Fanikasi Persisa, and then you will get a certificate. Maleni at Yachikaya Musuni, or guys hard to fun, a manati crefabani, manati crefachuf. Isankana hospital obesity, Utumatu Kayab, Garu Isan gave to transport, or Isankana Hojibar Batu. Isaan kana skula godhuu fi malee waan biraa waan akka qabu. So dirqamni warri biyya alaa qabu tokko nam shanii ta'anii ijaaramu, lammaffaa maallaqa san nam shanii waliin godhanii akkaawuntii tokkotti naqu, sadaffaa jarrii waggaa dhufe isaan san qubsiisu. Jarrii dhufuun sun nama eeriyaa nama shanan walitti dhufe san fagoo ta'uu qabu. For example, ani as Atlanta jira itichaan Minnesota jira anaaf itichaan ta'uu hin dandeenye. So magaalaa tokkotti ta'uu qabanii jechuudha. Jarri shanan responsara namaa godhu sun magaaluma tokkotti ta'anii fageenyi isaanii fagoo hedduu ta'uu qabu jechuudha. Within the same area. Nama fidan immoo laali. They can bring a cousin, they can bring anybody. Ijoollee jaarsaa fi jaartii fidanii ijoollee isaan jala jiru sun hin lakkaa'amu. Maximum nama 10 fiduu danda'ama. Ni beektaa? Ijoolleen xiqqoon immoo hin lakkaa'amu kana beekaa. Gaafii gaafachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf amma namni tokko biyya Ameerikaa keessaa yookaan nama tokko qabaa yookaan nama lama qabaa baqataa ta'ee kan biyya Egypt yookaan Keenyaa jiraatu jechuudha.
nama saniif namni nama biraa qabu yookaan as keessaa baqataan biraa akkuma anaa nama sadi qabata nama laman dhaba. Namootiin kun walitti dhufanii keezii tokko uummatammoo keezii gara garaa uummatammoo walitti dhufanii nama tokkoof. Namni shanan biyya alaa ka jiran suni just a responsoruma jedhaman akka aksiyoona jechuudha. No, kan jedhu jiru keezichi hoo akkam ta'a? Keeziin isaan ittiin deeman sun namni asii deemu an fakkeenya UN irratti keezii addaan qabaa, namni biraattis keeziin addaan qabaa. Garuu walitti dhufanii maatiin keenya yoo maatiin nama waliin beekne kun walitti dhufaniif namoota biyya takka keessa jiraniif ispoonsar ta'uu fedhanii keeziin tokko ta'amoo gargar ta'a. Gargar rakkoon qabu. Akka dur ka Keniyaa sadin keezii takka faamilii hundinuu ka dhufan sanii miti. Akka nani understand godhe kun very salphaadha because maali as fiddee ka dandeessu sihi mootummaarraa ba'aa hin taatu mootummaarraa ba'aa buustee jirta. So isaan ka barbaadani maali jarri sun baqataa ta'uu isaanii qofa. Baqatanii biyya biraa biyya sakan biyya lammaffaa irratti waraqaa galmaawanii gariin galmaawamee jaarmaa gariin immoo inoo maandeeti garuu gaama waggaa laalle galmaawu. So ati ani amma kaazinii jaamaa kun ilmaa deeraa kun akkana jettee nam shanee nam jaa walitti keeziin isaanii hundinuu wal fakkaataadhaan. Yeroo assalamu alaikum. Eegamlak. Yaa confused nu godhee ture galatooma tokkoffaa kara rifuujii jedhanii turanii amma salaamu seekarsi illee dabalata jechuudha. Rejistireeshin salaamu seekarsi qofa miti rejisti kata illee danda'amaa jechuudha gabaabaan. Isin laal wanni qabxiin guddoon September wanna jettu sani namni amma biyyarraa ka'ee amma fiigee dhufuu sun kasaaraadha. Sanuma. Namni baaragee akka Waalaikum assalaam. sanuma kaan immoo ka September dura ta'ee san waalaikum salaam ka September dura ta'ee maandeetis haa ta'u register jaawwanni sun register jechuun galmaa'u. Okay. Doktor assalamu alaikum. Akkam nagaa fayyaadha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hundina sanoo kabi. Iticha Isaak. Adnaan alaikum salaam. PC dhaabbannaati akkamatti rabbeedhi Adnaan. Nagaa kamisa. Akka waraqaanaa galchika. Dhaggeeffadhaa isin himaani waan tokko hedduu haasawaa jirtanii hedduun isin dhaggeeffachaa ture. Barsila osoo danda'ame maaliif warra kijime jedha keenya laal sammuu teessan tana balisaati ilaala. Walitti kijibuun hin jiru bara addunyaa kana gubbarratti. Maaliif jennaani nama shaniin jaaramaadhaa ka jaani namni shan amma fakkeenyaaf aanaa fi Nuruddin bakka adda fagoo jirra. Dooktara wajjin Atlantaa jiranii aanaa asiin jiran. Yoo kana gochuu danda'e maaliif ijoolleetti jaafi maaliif ijoolleetti jaafi ijoolleen jedhuuf deemti. Haadhaa fi abbaa isaanis du'an obboleeyyi kiyya maaliif hin fidanneen. Jiraan sammuu teessan bal'isaatti yaada. Wanni jarri jechaadhaa jiru nama gartee gaafa isaan dhufan nama tokko barbaadan nama shaniin garuu walitti buusaati maal keessan nama kananiif nagaadhaa sanuu naannoo tokko kosii ooluuf jiraataniif yoon tokko guruban. Wanni kun baatii 5 dura deemaa ture. Baatii 5 dura yoo waliif gochuu danda'ani namni hundinuu as kasi jirtanii